Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa injifannootti dhiyaannaa jirra jedheem galmi qabsoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisaa taate uumuudhaan Finfinnee qabachuu walabummaa Oromiyaa deebisuuf qabsoo taasifnu jabeessineerra kan jedhe ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa fi dursaa zoonii kibbaa gammachuu abbooyyeetiin bal'innaan dubbannaam. Humni waloo ittisa Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo haleellaa bilisiginnaa irratti taasisaa jiraniin magaalota akka Karra Qoree fi Haxaayyee to'achuun gara Shawaa Roobitti qajeelaa jiraachuu dubbatamaam. La'iimaa Umartu dubbisaam. Salaalee aanaa Kuyyuu magaalaa Biriitii jedhamtu keessatti dubartii ulfaatakkaa fi qeerroowwan shammana hidhaa irraa baafamanii poolisii badhaafamaa Noobeelii Nagaatiin ajjeefamuu isaaniitti dubbatamaa gabaabbinaan gurreessin boofnaam. Itoophiyaan tajaajila intarneetii addaan kutuu Neetblooks gabaasee Muhammad Faantaallettu himam. Bulchiinsi bilisiginnaa kufaatii isa mudatee irra aanuuf labsii yeroo muddamaa labsa jedhuun dargaggoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii laatanii Faayizaa Eliyaas dubbiseem. Addis Istaandaardii qaboo yaa'ii walgahii mana maree nageenya gamtaa Afrikaa dhuunfatti ilaalee gabaasa baaseen Oluseegoo Baasanjoom rakkoo siyaasaa Itoophiyaa nagaan furuuf aangaa'onni kaaba biyyattiif Finfinnee dhuunfaa yoo dubbisuu waliif galuu gabaasee gabaabbannaan dubbannaam. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma nageenya Itoophiyaa irratti yeroo 12ffaaf walgahii 8/2021 wiixata kaleessaa taa'eem. Maricha irratti waa'een waraana bilisummaa Oromoo dubbatamee jiraam gabaasa qindeessine qabnaam. 9/2021 oduu idilee har'aa kan isinitti himu Na'iimaa Umariim. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun dabaree oduu idileetii oduu idilee irraatan isinitti himtu Na'iimaa Umari. Oduu teenya jalqabaatiin ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa injifannootti dhiyaannee jirraa jee. Galmi qabsoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisa taatee uumuudha Finfinnee qabachuu fi walabummaa Oromiyaa deebisuuf qabsoo taasifnu jabeessinee jirraa kan jee ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa fi dursaa zoonii kibbaa gammachuu abbooyyeeti. Ajajoonni lameen imala qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun turtii Ajaans Firaans Pireesii fi BBC waliin taasisaniin kana kan ibsan. Siraash sabaaf gabaasa dabalataa qindeessee jira. Rakkoo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru rakkoo koloniiti. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo qabsoon adeemsisaa jiran qabsoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad buqqisuuf hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuu akka ta'e ibsaniim. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa injifannootti dhiyaannee jirra yoo jedhuun galmi qabsoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisaa taate uumuudhaan Finfinnee qabachuu fi walabummaa Oromiyaa deebisuuf qabsoo taasifnu jabeessinee jirra kan jedhe ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa fi dursaa zoonii kibbaa gammachuu abbooyyeetiim. Gaazexeessituun BBC Kaatiriinii Baayiroo Hangam bakka hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo jiran kibbaa Oromiyaatti imaluun gabaasa kan qopheessite yoo ta'u itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo imalli qabsoo bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa Oromoo fi saboota argamsiisuudha jedheem. Hundeeffamni adda bilisummaa Oromoo rakkoo kolonii Itoophiyaaf Oromoo jidduu jiru furuu akka ta'eem kan eere itti aanaan ajajaa olaanaa fi ajajaan zoonii kibbaa waraana bilisummaa Oromoo wareegamni waraanni bilisummaa Oromoo walakkaa jaarraa tokkootiif kaffalaa ture walabummaa Oromiyaaf bilisummaa saboota afaan qawweetiin cabeen deebisanii gonfachiisuu akka ta'e himeem. Nuti ka qabsoofnuuf Oromiyaa guutuutti bilisa baasuudhaan ummati keenya Oromoon irreedhaan achi jalatti cabe bilisa ta'ee akka inni hiree isaa murteeffatu godhu. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootitti nuti ganna 48 ol wareegama kan itti baafne Oromoo qofaaf osoo hin taane warreen sabaa sablamoota dhibiidhaa akka Oromootitti cunqurfaman biyya san keessatti jiran sun cufti carraa Oromoodhaa kana akka argatanii fi gabrummaa jalaa ba'anii nasii beekaa jalaa ba'ee waa'ee isaa akka inni murteeffatuu fi haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffatee yeroo garagaraatti raawwatamuuf mootummaan isaa yakkuu irratti yaada kan kenne qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun nuti bilisummaaf qabsoofnaa namni bilisummaaf qabsaa'u bilisummaa nama biraa hin sarbuun kun beekaa ta'e jedhanii adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo biyyoota addunyaa biratti maqaa xureessuudhaaf mootummaa Abiyyi Ahmad waboo fakkaachuun ajjeesee isaantu ajjeese jedha jechuun haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffatee raawwachuun kaayyoo qabsoo isaanii akka hin taane eereem. Nuti bilisummaadhaaf qabsoofna. Namni bilisummaadhaaf qabsaa'u bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu.
bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Agartee inni kun beekaa ta'e jedhanii waraan bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoodhaa biyyoota addunyaa biratti xureessuudhaaf mootummaan mataan isaa mootummaan Abiyyi waraan bilisummaa Oromoo fakkeessee ajjeesee warra kana satti ajjeesee jedhaa jechuudha. Karoora waraanaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin adeemsifamaa jiru wal qabatee Oromiyaa keessatti waraana bal'aa ijaaruun loluudhaan dhuma irratti Finfinnee qabachuudhaan kan godhaa jirrus kanumaan Finfinnee kaabaan bahaan lixaan itti marsinee jirra bakkoota adda addaatti humna xixiqqaadhaan kukkunnee boodarraa guutummaan qabachuun tooftaa waraanaa hordofaa jirruudha jechuun ibse. Nuti akkaataa itti biyyattii tana yookaan mootummaa kana ittiin lollu siistama mataa keenyaa qabna. Isa kana keessatti Oromiyaa bal'oo tana keessatti waraana bal'inaan ijaaruudhaan akka sanaatitti loluudha. Enzan xumura irratti Finfinnee qabachuudha. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TDF maali kan jedhuuf deebii yoo laatu gammachuu abbooyyem waliigalteen TDF wajjin goone waliigaltee sadarkaa duraatiin sirni bilisiginnaa Oromiyaa keessatti ganna sadiif ajjechaan saamicha hidhaa fi dhiittaa addunyaan hin argine hojjete yakki Oromiyaa keessatti raawwatame yakka Tigraay keessatti raawwatame dachaa 10 ta'am sirna mirga ummataa dhiitu ofirraa buqqisuuf hidhattoota TDF fi Qimaant Beneshaangul Gumuz Agawuu fi kanneen biroo waliin tumsa uummanni mirga sabootaa kabachiisuuf deemna jedhe. Waliigalteen TDF waliin waliigaltee sadarkaa duraati waliif hin mallatteessine ammaatti bakki itti walitti dhiyaan firoontii keenya keessa kaaba Oromiyaati. Impaayereetii tana kan bulchaa jiru PP'n uummata bakkoota jiran cufatti ijjeesaatii fi mana irratti gubaa qabeenya isaanii saamaa jira. Tigraay irratti illee zaseem sanuma dalagaa jiru. Oromiyaa irratti ganna sadii garuu kan hin mul'atin. Kan dhoksaa, kan ukkaamame, kan addunyaan hin dhagahin hin argin, kan Oromiyaa keessatti ta'e, kan TPLF dachaa 10 kan ta'u ganna sadii keessatti. Waa'ee walabummaa Oromiyaa ijaaruutiin wal qabatee uummanni Oromoo mirga hiree isaa akka murteeffatu goonaam uummanni Oromoo Itoophiyaa haaraa barbaadaam yookaan Oromiyaa walabaa barbaada yoo jedhee murteen kan isaatii nuti walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa deebisuudha jechuunis dubbate. Nuti kaleessas qaqabsoo gooneef gabrummaatu qabsoo nu tochisiise. Ummati Oromoodhaa fedhee mootummaa Itoophiyaa jalatti Itoophiyaa jedhee hin bulle irreedhaan bulame. Mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamudha. Mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamu. Oromoon disaayidaa godhu. Oromoon hiree murteeffannaa isaa haa murteessu. Kanaaf gara fuulduraatitti yoo haallan jijjiirame dhufee Oromoon ka barbaadu. Itoophiyaa haarettiin barbaada. Yoo jedhe Itoophiyaa haaretti san akkaataa itti ijaaru Oromootu murteessa. Lakkii deemsi kunuyyuu baragaan akkasii ittiin jenne nu Oromiyaa mataa kennaa dandeennaa jedhe Oromiyaa murteessuu danda'a. Gama biraan hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa injifannootti dhiyaannee jirra jechuu isaa ajaansa France Press gabaase. Yeroo dippiloomaatonni waraana waliinii Itoophiyaa dhaabuuf sochii taasisaa jiran kanatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa guddoo Oromiyaaf teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti dhiyaatee akka lolaa jiruun qondaalonni waraanaa ibsaatii jiru. Hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa masoo Jaalmarroo Dirribaatiin beekamu lolli yeroo gabaabaatti xumurama jechuun ajaansa France Press itti hime. Gareen aangoo federaalaa harkaa qabu yeroo bitachuuf waraana lola ummataa taasisuuf lammiileen duulaa jedhaa jira kan jedhi ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo nuti haleellaa biraatiif qophaa'aa jirra jechuun ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa fageenya maayilii 25 irratti lolaa jiraachuu kan ibse qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun lafa to'annee irraa gonkumaa duubatti hin deebinu jedhe. Dubbii kana sababa rakkoo intarneetaa fi koominikeeshiniitiin ofii kootii qulqulleessuu hin dandeenye kan jedhe ajaansa France Press gama bulchiinsa aangoo mootummaa harkaa qabuutiin hidhattoonni magaalaa Finfinneetti dhiyaatan kan jedhuun soba ta'uu eereem. Magaalaan Finfinnee akka of eegdu ajajni darbuu fi embaasiileen biyyoota alaa hojjettoota isaanii Itoophiyaa keessaa akka baasaa jiran gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraanaa taasisaa jiruun kibba Oromiyaatti nageelleen dabalatee bakka hafan to'achuuf duulli dhumaa jalqabuu yoo ibsu godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhaabuu abootee baadiyyaaleen hundi to'annaa waraana bilisummaa Oromoo harka galuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii ibsee jira. Oduma walqabateen Affaar keessatti kallattii bahaatiin lola taasifamaa jiruun humnoonni Tigraay daandii baaburaa guddicha
Jibuutii hanga Finfinnee geessu miillee irratti to'achuuf dhiyaataa akka jiran beekameeti jira. Dabalata qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraanaa taasisaa jiruun kibba Oromiyaatti nageelleen dabalatee bakkoota hafan to'achuuf duulli dhumaa jalqabuu yoo ibsu godina Shawaa Kaabaa aanaa Hidhaabuu Abootee baadiyyaaleen hundi to'annaa waraana bilisummaa Oromoo harka galu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii ibsee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sirna bilxiginnaa gidduutti adeemsifamaa jiru kibba lixa giddugaleessaa fi kaabatti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Gama biraatiin humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo haleellaa waraana bilxiginnaa irratti taasisaa jiraniin magaalota akka Kaarra Qoree fi Haxaayee to'achuun gara Shawaaroobiit qajeelaa jiraachuun beekame. Guyyoota muraasaan dura magaalaa Kamisee fi bakkoota biroo murteessoo ta'an kan to'ate humni waloo kun waraana bilxiginnaa harca'ee faca'aa jiru haleeluudhaan injifannoo boonsaa galmeessuu isaanii maddeen keenya naannicharraa beekuun danda'amee jira. Waraanni bilxiginnaa humna lafootiin kisaaraa guddaa keessummeessaa jiru kun uummata nagaa irratti xiyyaaraa fi dirooniidhaan haaluu ba'uuf yaalaa turus loltoota isaa faffaca'uu fi diigamee baqataa jiru dhaabsisuu hin dandeenye jedhu. Oduma walqabateen Affaar keessatti kallattii bahaatiin lola taasifamaa jiruun humnoonni Tigraay daandii baaburaa guddicha Jibuutii irraa Finfinnee geessu miillee irratti to'achuuf dhiyaachaa akka jiran beekameeti jira. Daandiin Finfinnee hanga Jibuutii kun miillee irratti cufamuun sochiiwwan daldalaa fi boba'aa biyya alaa irraa gara biyya keessaa galu guutumatti waan dhaabuuf sirna bilxiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamuuf kokkee akka qabamuuti ja'amaati jira. Kallattii lixaa fi kibba lixaatiinis waraana bilxiginnaa izzii lixaa fi kibbaa haleeluudhaan injifannoo waraanaa murteessaa ta'e kan labse koomaand poostiin loltummaa Tigraay magaalaa Makaana Salaam to'achuun imala isaa gara Salaalee fi Marrabiiteef haala mijataa uumuu akka danda'e maddeen keenya waraanaa irraa mirkaneessinee jirra. Yeroo murteessaa hawaasni idil addunyaa waamicha dhukaasa dhaabuu fi araara biyyoolessaa taasisaa jiru kanatti injifannoowwan waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay waraana bilxiginnaa irratti galmeessaa jiran xumurri sirnichaa dhiyaataa dhufuu agarsiisaa ja'amaa jira. Kanumarraa ka'uudhaan yaalii jaarsummaa taasifamaa jiruun Abiyyi Ahmad aangoo gadi lakkisee biyyaa akka ba'uu fi waraanni biyyattii butuchaa jiru akka dhaabbatu odeeffannoowwan hin mirkanaa'in tokko tokko bahaati jiru. Salaalee aanaa Kuyyuu magaalaa Bariitii jedhamtu keessatti dubartii ulfaa takkaa fi qeerroowwan 5 mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuun gatamani. Torbee tokkoon dura humna waraana bilxiginnaatiin qabamanii magaalaa Bariitiitti hidhamanii kan turan qeerroowwanii fi dubartiin ulfaa takka sadaasa 5 bara 2021 galgala sa'aatii 2 akka Oromiyaatti mana hidhaatii baafamanii bifa suukanneessaa ta'een humnoota waraana bilxiginnaatiin ajjeefamanii gatamuudha. Maddeen keenyarraa kan odeeffanne namoota ajjeefaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Buruuk Taaddasaa, Abarraa Girmaa fi Nagaash Baqqalaati. Salaaleetti tajaajilli intarneetii erga badee 7 lakkoofsisee kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanas guutuu biyyattiitti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii ciccituu irraa kan ka'e miidhaan waraana bilxiginnaatiin hawaasa nagaa irra gahaa jiru ukkaamfamee jiraachuu odeeffannoowwan nu dhaqqaban ni mul'isa. Gabaasaan kan Muhammad Fantaallee ture. Bulchiinsi bilxiginnaa kufaatii isa mudate irra aanuuf labsii yeroo muddamaa labsatee jiru dargaggoonni OMN fi yaada laatani. Addatti ammoo duulli duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti tibbana gaggeeffamaa jiru gara jabummaa sirnichaa kan agarsiisudha ja'anii jiru. Qeerroowwan Oromiyaarraa OMN bilbilaan dubbise. Faa'isaa Iliyaas dabalata qabdi. Bulchiinsi bilxiginnaa kufaatii isa mudate irra aanuu dadhabnaan labsii yeroo muddamaa labsatee jiru dargaggoonni OMN fi yaada isaanii laatane. Bulchiinsi sirna bilxiginnaa hiriira deeggarsaa qopheessuun uummata humnaan yaase deeggarsa uummataa waan qabuuf fakkeessaa jiraachuunis tibbana irra deddeebiin mul'ataa jira. Bulchiinsi Abiy Ahmad ammumallee iddoo jiru of argaa hin jiru kan jaani dargaggoonni Oromiyaa hiriira sobaa fi labsii yeroo muddamaatiin mirga lammiilee sarbuun kun ammoo fala akka hin taane hubachiisanii jiru. Dhaamsa mootummoonni addunyaa kaafii turan hojiirra oolchuu dhabuun
waraanni deemaa jiru ammoo humna isaatii ol taanaan labsii yeroo muddamaa kan ji'oota jaaf turuun lammiileen biyyatti nagaan bobba'anii akka hin galle taasisaa jira jechuun komatu. Addatti ammoo duula duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti tibbana gaggeeffamaa jiru gara jabeenya sirnichaa kan agarsiisudha jedhan. Oromoonni Walloo qe'ee isaanii irratti humnoota Abiy Ahmadiin haleellaan xiyyaaraa irratti raawwatamuun lubbuun namoota hedduu sababii Oromoo ta'an qofaaf dabartee jirti. Uummata nagaan qe'ee isaarra jiraatu itti dhaquun humnoota naannoo Amaaraatii bobbaafamaniin maqaa waraana bilisummaa Oromootu sin keessa jira jedhuun hidhaa fi ajjeechaan irratti raawwatamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya garasii dubbisne. Kanaan irraanuu dadhabnaan ammoo haleellaa xiyyaaraa akka filannootti fudhatane. Kun ammoo gara jabeenya sirnichi Oromoof qabuuf ragaadha jedhan. Xumura irratti duula duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru kana ilaalchise hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan sagalee ta'uu fi akka qabanis dhaamamee jira. Itoophiyaa keessatti tajaajilli intarneetii adda citee jiraachuun beekame. Miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka Facebook, Instagram, WhatsApp fi Telegram deeggarsa moosaajiiwwan bantuu malee akka hin hojjanne guyyaa kaleessaa 8/2021 ugguranii jiraachuun NetBlocks gabaasee jira. Muhammad Fantaallee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Itoophiyaa keessatti tajaajilli intarneetii adda citee jiraachuun beekame. Finfinnee fi magaalota gurguddoo keessatti tajaajila intarneetii namoota appilikeeshinii VPN jedhamu fayyadaman qofatu argataa jira. Miidiyaaleen hawaasaa kan akka Facebook, Instagram, WhatsApp fi Telegram deeggarsa moosaajiiwwan bantuu malee akka hin hojjennetti guyyaa kaleessaa 8/2021 ugguramanii jiraachuu NetBlocks gabaasee jira. NetBlocks sababaan ugguramu intarneetii ilaalchisuun yoo ibsu qormaata biyyaalessaa seensa yuunivarsiitii biyyattii keessatti guyyaa kaleessaa 8/2021 kennamuu eegale hatamuun marsaa hawaasummaa irra tamsaafamaa jiraachuu isaa wal qabatee uggurame jedhama. Haa ta'u malee garuu ministeerri barnootaa biyyattii qormaata kennamaa jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kenneen qormaanni haala nagaatiin xumuramuu ibsuun rakkoo tokko malee jalqabbii qormaataaf milkoofneerra jedhe. Kanuma wal qabachuun adda cituun tajaajila intarneetaa haalli siyaasa fi sochii waraana biyyattii keessatti hammaachaa dhufuusaan kan wal qabatudha jechuun rogeeyyiiwwan ibsaa jiru. Yeroo ammaa kanatti tajaajilli intarneetaa magaalaawwan muraasa keessatti deeggarsa moosaajiiwwan bantuu VPN jedhamuu fi piisfoonidhaan hojjechaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Addis Standard qaboo yaa'ii walgahii mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa dhuunfaatti ilaalee gabaasaa baaseen Olusegun Obasanjoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa nagaan furuuf aangaa'onni kaaba biyyattii fi Finfinnee dhuunfaa yoo dubbisu waliigaluu gabaase. Haa ta'u malee Olusegun Obasanjoo carraa nagaa banamee xiqqoo tahuu eeruun carraa kana fayyadamuuf akka tumsi isa barbaachisu dhaamanii jiru. Akka gabaasaa Addis Standarditti ergamaan addaa kun Abiy Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa dubbisuu isaanii kaasuun kaaba irraa Dr. Dabratsiyoon waliin mari'achuu haasawa isaanii keessatti kaasanii jiru. Olusegun guyyaa har'aa aangaa'ota naannoo Amaaraa fi Affaar dubbisuuf imala gochuun gabaafamee jira. Oduu teenya xumuraatiin manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma nageenyaa Itoophiyaa irratti yeroo 12ffaa walgahii 8/2021 wiixata kaleessaa taa'e. Manni marichaa rakkoo biyyattii furuuf adeemsa araaraa gamtaa Afrikaa kan Olusegun Obasanjoon eegalame cimsuun akka barbaachisu kan irratti waliif galee wayita ta'uu qaamni hunduu gama marii siyaasaatti akka dhufuuf waamicha dabarsee jira. Gabaasaa dabalataa Siraaj Sabaaftu nutti hima. Doy la palabra a la señora Rosemary DiCarlo. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma nageenyaa Itoophiyaa irratti yeroo 12ffaaf walgahii 8/2021 wiixata kaleessaa taa'e. Manni marichaa rakkoo biyyattii furuuf adeemsa araaraa gamtaa Afrikaa kan Olusegun Obasanjoon eegalame cimsuun akka barbaachisu kan irratti waliif galee wayita ta'uu qaamni hunduu gara marii siyaasaatti akka dhufuuf yaamicha dabarseetii jira. Manni marichaa walgahii kanaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo kaasee kan mari'ate yoo ta'u dhimmi qabsoo Oromoo ammas xiyyeeffannoo gahaa akka argatuuf irratti hojjetamuu qaba jedhu
hayyoonni. Dura teessuun mana maree nageenyaa UN ji'a kanaa Meeksikoo dabalatee biyyoonni miseensota mana marichaa ta'an waraanni dhaabbachuun araarri bu'uu akka qabu gaafatanii jiru. Bakka buutuun Norwee waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF Finfinnee qabachuu irraa akka of qusatanii fi mootummaan saba tokko qofa irratti xiyyeeffatee hoggura garaagaraa kaa'urraa of qusachuu qaba jechuun gaafatte. Yookiin labsii muddamaa bulchiinsi biltsiginnaa labse mirga namoomaa cinatti dhiisuun seerota namoomaa idil addunyaa akka hin cabsine akeekkachiifte. Bakka buutuun Ameerikaa ambaasaddar Toomaas Giriinfiild amma yeroon kan meeshaa waraanaa keessan lafa itti keettanidha jechuun yaamicha taasifte. Hooggantuun dhimma siyaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Roozmeerii D. Kaarloon waraanichi haala sodaachisaa irra gahee jira. Haasaa jibbiinsaa fi saba tokko adda qoodan irratti xiyyeeffachuun akka malee dabalee jira jechuun ibsite. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaddara Itoophiyaa kan ta'an Taayyee Asqasillaasee Amdem teessuma kana irratti daandiin gara marii fi furmaata siyaasaatti nu geessu salphaa miti. Ammaaf xiyyeeffannoon keenya TPLF dhabamsiisuun uummata miidhaa oolchuudha jechuun mariif qophii akka hin taane akeeke. Ameerikaan karaa ministeera haajaa alaatiin ibsa 8/2021 baasteen waraanichatti xumura gochuuf gamtaa Afrikaa waliin hojjechuuf carraa dhiphatu jira jette. Hayyengaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faana tan turte Anna'iimaa Umari, gama ogummaa kaameeraa fi gulaallee suur-sagaatiin Tuujee Muhammad nafaana ture. Hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.